Namni TV irratti oomisha wayii beeksisu waa'ee qodaa sanaa uummata hin beekne biratti akka beekamuuf beeksisa malee waa'ee qodaa sanaa dhiisee waa'ee mataa isaa hin odeessu. Sababni isaas qarshiin isaaf kaffalameera waan ta'eef. Nutillee of beeksisaa ooluu irra waa'ee gooftummaa fi fayyisaa ta'uu Yesuus Kiristoos namoota hin beekneef beeksisuu qabna. Qarshii otoo hin taane dhiigatu nuuf kaffalame. Warreen TV irratti oomisha kaampaanii tokko beeksisan arbeessanii waan jiruuf hin jirre itti dabalanii beeksisu. Nuti garuu hamma Yesuus beeksisuu yookaan lallabuu qabnu beeksisaa hin jiru. Hojiin guddaa ta'ee nuuf hafa jechuun faarfattuu Qaalkidaan Xilaahun yookaan Liilliin dubbattee jirti. Waldaan bakakkaan rukutamee ibiddaan gubatee daaraa ta'e First Congregational Church of Spencer jedhama. Biyya Ameerikaatti argama. Kunis kan ta'eef soortuun waldattii waan wangeelatti qooseef Waaqayyoon arrabseefidha jedhame. Malkaa bal'ootti namoonni bakakkaan miidhe wallaansa aadaan wayyaa'uu himan. Malkaa bal'ootti namoonni 12 bakakkaan miidhaa irraan ga'e mala aadaan yaalamanii fooyyeerra jirraa jedhan. Godina Harargee Bahaa Malkaa bal'ootti dilbata darbe bokkaa roobaa ture hordofuun bakakkaa bu'een namoota 12 irraan miidhaa qaqqabsiise. Hanga ammaatti kiristaanonni 50,000 ol sababa amantii isaanii qofaan ajjeefamanii jiru. Dhiyeenya kana mootummaan Ingilizii haleellaa duguuggaa sanyii kiristaanotaa Naayijeeriyaa irratti raawwatamaa jiru akka dhaabbatu dhiibbaa akka dabalu waamicha dhiyaateera. Dhaabbanni kiristaanaa Aid to Church in Need jedhamu haleellaa duguuggaa sanyii kiristaanotaa Naayijeeriyaa irratti hidhattoonni raawwatamuu dhaabuu mootummaan UK jechuu isaa Christian Today gabaasee jira. Xiyyoo xiqqaatee kiristaanonni 50,250 amantii isaaniitiin ajjeefamaniiru. Garuu hawaasni addunyaa fi mootummaan Naayijeeriyaa tuffataniiru jedhan. Kiristaanota miiliyoona 100 ol kan qabdu Naayijeeriyaa akka gabaasa bara 2023tti baheen biyyoota 50 amantii kiristaanaaf rakkisoo ta'an keessaa sadarkaa 6ffaa irra jirti. Waaqayyotti qoosuun salphina fida. Addunyaan kun erga ija dhiibdee Waaqayyoon falmuu eegalte turtee bubbulteetti. Wanti dhiyeenya kana kabaja ayyaana kaarnivaala biyya Biraazilitti mul'ates waan baay'ee ifa baase. Galarriyoo seenaa cigaasisaa ija namaatti hin tolle dalagde. Wanta xuraa'aa ta'e marfatatti baastee mul'iste. Daabiloos akka waaqaatti waaqessite. Isheen gooftaa keenya isa fayyisaa fi jireenyaaf karaa fi dhugaa ta'etti geessite. Akka waan gooftichi teessoo isaarraa hin jirree seete. Riyoon ol of kaastee of tuulte. Garuu dubbiin kun garagalii ishee nyaatee sa'aatii 24 kan hin guunne keessatti wanti hundi geeddaramee waaruun salphinaas magaalittiitti deebisee uffate. Waaqayyoo maqaa isaatiif falmatee innoo dheekkamsa irraan kan ka'e magaalittiin ni raafamte. Yandoon roobaa irraa kan ka'e namoonni baay'een ni du'an. Manneen baay'een ni hurreeffaman. Qabeenyi hedduun ni barbadeeffame. Waaqayyoo inni qulqulluun inni kan Eeliyaas ulfina maqaa isaatiif falmate. Aangoon waaqummaa isaas isaanitti agarsiisee kunoo kan Waaqayyoon mormu akkasitti cabee hurraa. Ulfinni isaa immoo ifa guddaan fakkii Yesuus isa furee keenya jedhurraan ife. Isa malee Waaqayyoon kan biraan akka hin jirree isaanitti mul'ise. Obboloota koo Waaqayyoo kan itti ga'isan mitiyoo hin gowwoominaa. Namni immoo waanuma facaasee in galfata. Galaatiyaa 6:7. Hammina jibba xuraa'ummaa of boksuu fi wantoota kana fakkaatan irraatii of eeggannu. Biyyuma Biraazil keessatti kanaan dura Waaqayyotti qoosanii warra salphina argan isiniif dhiyeessina. Harki akka keessatti fuutii namni akka ajjeestetti duutii jedha Oromoon. Biyya Biraazilitti maaltu ta'e? Isa gidduu kana ta'e otoo hin dheerin dura biyya Biraazil keessatti kanaan dura namooti Waaqayyoon irratti qoosanii xumurri isaanii fokkisee isinitti himuu feena. Tokko Reenkreedoo Naavis namni jedhamu biyya Biraaziliif pirezidaantummaadhaaf yeroo dorgometti ani paartii koo keessaa sagalee deeggarsaa 500,000 utuun argadhee nama haa turuu Waaqayyo iyyuu pirezidaantummaa irraa na hambisuu hin danda'uu jedhe. Akkuma kanaan sagalicha argatee pirezidaantummaaf dorgomee mo'ate. Garuu akka boru gara taayitaatti darbuuf yeroo qophaa'aa jirutti halkan du'ee siree ciisaa isaa irratti argame. 2. Kaazuzaa namni kun sirbituu biyya Biraazil guyyaa tokko ittiin booxuxaa jiru aara isaa gara ol samiitti ol gadhiisuun Waaqayyo kun immoo ga'ee keetii waan ta'eef
xuuxii jedhe. Garuu utuu hin turin umurii isaa waggaa 32tti kaansarii sombaan haala hamaa ta'een miidhamee du'e. 3. Dubartii Biraazil tokko ijoollee ishee durbaa bashannana deemuuf hiriyoota isaanii waliin konkolaataadhaan ba'aa jiraniin harka ishee gara isaaniitti raasuun ijoollee koo egaa Waaqayyo isin waliin haa ta'uu jennaan isaan keessaa isheen tokko harmee koo konkolaataan guutuu waan ta'eef Waaqayyoof iddoo hin qabnuu jette. Ergasii kiiloomeetira muraasa erga deemanii booda konkolaataan kun hamma bifi isaa wallaalamutti gaggaragaluun hundi isaanii achi keessatti dhumani. Warri Biraazil ayyaana kaarnivaala irratti Waaqayyotti qoosuun seexana waaqeffatan gaafa gurraandhala 22 2023 xumuran. Borumtaa xumura ayyaanichaa gaafa 23 roobni guddaan magaalota qarqara galaana Biraazil dureeyyii taate keessatti sigiga lafaa fi lolaa kan uume yoo ta'u hanga ammaatti rooba miilimeetira 600 yookaan injii 23.6 ol kan rukutame yoo ta'u kunis seenaa biyyattii keessatti isa jalqabaa fi isa olaanaadha. Lakkoofsi namoota du'anii guyyaa tokko dura 46 ture. Dabaluu isaa mootummaan kutaa Sao Paulo ibsa baaseen beeksisee jira. Hojiin baraarsaa itti fufee kan ture yoo ta'u namoonni ibidda dhaamsan poolisii fi tola ooltonni ammallee namoota lubbuun jiran caccabaa manneen sigiga lafaatiin caccaban keessatti argachuuf abdii qaban. Namoonni 1730 qe'ee isaanii irraa buqqa'anii 1810 ammoo mana dhabanii akka hafan mootummaan kutaa Sao Paulo beeksisee jira. Kanaaf macaafni qulqulluun akkas jedha. Waaqayyo kan itti geessan miti yoo hin gowwoominaa, namni immoo waanuma facaasee hin galfataa jedha. Ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoositti qoosanii of kaltiin hin jiru. Ayyaana kaarnivaalaa waggaatti yeroo tokko guraandhala 17 hanga 24tti kabajamu irratti Biraazil seexana dhaadheessuun beekamtii, bara kana ammoo waan ta'e hin beekne godhanii akka hin taane ta'an. Magaalaa guddittii Biraazil Rio de Janeiro keessatti uummanni kabaja ayyaana kanaaf ba'ee agarsiisa seexanaa fi Yesuusiin walitti fakkeessuun bohaaraa ture. Agarsiisa kanaan seexana moosisanii Yesuusiin yeroo xiqqeessantu mul'ata. Biraazilitti akkuma seexana kan waaqessan jiran wangeelli mootummaa Waaqayyoo illee haalaan lallabama. Siidaa guddicha addunyaa kanaa maqaa Kiristoos Yesuusiin dhaabbatee Christ the Redeemer statue magaaluma kana jira. Baacoo akka malee Kiristoos irratti baacame kanaaf garuu deebii ajaa'ibaatu baacoo kanaa hordofee sa'aatii 24 kan hin guunne keessatti mul'ate. Magaalaan Riyoo qilleensa hamaan raafamtee bubbee jabaan manaa fi mukkeen buqqisuu eegale. Bokkaa jabaatu qilleensaan wal makee roobe. Battalumaa kabaji ayyaana kaarnivaalaa bittinnaa'etti lolaa jabaa lola'een manneen hedduun diigamanii lubbuun nama 36 darbe. Namoonni hedduun ammoo qe'ee isaa irraa buqqa'ee lakkoofsi namoota du'anii bulee dabalaa dhufe. Ajaa'ibni kan biraan immoo siidaa Kiristoos kana irratti balaqqeessi mul'atee hin beekne kan yeroo tokkicha magaalaa guutummaa ibsee balaqqeessuu isaati. Balaqqeessi kun taatee mul'atee hin beekne akka ta'etu himamaa jira. Sababa balaqqeessa kanaa siidaa kana irra miidhaa qaqqabee irraa kan ka'e yeroo ammaa suphaan godhamaafii jira. Waaqayyo warra isarratti qoosaniif deebii qubsaa qaba. Yeroo tokko tokko akkuma barbaanne taanee gaafa Waaqayyoo callisuu waan inni hin jirre nutti fakkaata. Garuu Waaqayyo hamma sammuu keenya waan beekuuf callisa. Yeroo keessa baanu garuu deebii qaba.